Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraadha. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu? Hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'olloo jirra jirtu bagarra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jalqabarratti laayik, sabskiraayib, sheer, koomentii godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna nafaana tura. Viidiyoo akkam barbaachisu kan eenyumtuu daawwatuu qabu kan eenyumtuu kan jechuudha hunda keenya kan ilaalatu tokko qabadde isinii dhufeetiin jira. Hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii viidiyochis waa'ee fayyaa irratti walqunnamtii saalaa dadhabina akkasuma immoo fedhii walqunnamtii saalaa dabaluu akkasuma immoo fedhii jechuudha walqunnamtii saalaadhaa ziyaadaa dabaluu akkasuma kan dadhabe immoo kan jabeessuu akkasuma kan jabeessuu fi kan dabalu tokko qoricha jechuudha mana keenya keessa teenyetuma fayyadamne tokko isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Akka dhumaadhaa nafaana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana isteeppii jechuudha takka lama sadii jennee kan waliin ilaaluu ta'a. Nafaana turaa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha viidiyoo kana. Kanaaf viidiyoo kana yoo daawwattan haga dhumaadhaa waa hedduu irraa argattan jedhee abdii qaba. Akka itti fayyadamtanis abdii qaba. Itti fayyadamtanii immoo akka itti milkooftan isinis arguuf teessanii anilleen immoo abdii qaba jechuudha. Viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii isin jedha hordoftoota kee kabajamoo. Jalqabarratti tuffaa eenyu wallaala bakka hunda jira jechuudha. Tuffaa fuutanii adda baqasitan yeroo adda baqasitan kunoo akkas fakkaata jechuudha. Laakiin Itoophiyaa keessatti baay'ee hin argamu na fakkaata. Garuu bakka dhaabame hin qabu jechuudha. Tuffaa kana fuutanii baqasitan akkasitti achi booda jechuudha. Mandariina ni beektanii mi mandariina ni fuutanii qola irraa quncistan. Mandariina fuutanii qola irraa quncistan. Fuutanii joogiitti naqatan jechuudha. Joogiitti isa fuutanii tuffaanii baqasitanii ciccirtanii joogiitti naqxanii achi booda mandariinaallee fuutanii itti naqatan jechuudha. Achi booda fireesidha jechuudha. Firees fuutanii itti naqxan. Kooba keessa naqxan. Achi booda muuza, baanaana, muuza jechuudha. Fuutanii qolarraa quncisneeti achi booda itti ciccirra jechuudha. Tuffaadhaa fireesii muuza kana naqannee jirra. Achi booda zinjibilli waanuma jechuudha mana keenya keessa teenyeetuma irraa fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Ajaa'iba! Namoonni hedduun waan kana hin beekan kan waan hin taane nyaatanii waan hin taane liqeemsanii kan rakkataa jiran ni beektanii hundinuu keessanuu jechuudha. Kanaaf waan akkasirraa of qoosadhaa isin jedha obboleeyyan fayyadamaa. Zinjibilli qola irraa quncistanii jechuudha. Akka kanatti irraa quncistanii yeroo irraa quncistan fuutanii jeegatti naqxan. Achi booda zabiib afaan Oromootiin waan jedhamu garuu hin beeku. Zabiib fuutanii itti naqxan jechuudha. Bishaan litira takka tuqaa 50 jechuudha. Tuqaa 5 litira takka tuqaa 5 itti naqxan jechuudha. Takka tuqaa 5 litira osoo hin taane takka tuqaa 5 itti naqxanii jechuudha. Akkas jechuun kooba takka jechuudha. Bishaan koobuma takka jechuudha. Maaliif jennaan yeroo daaknu bishaan irra guddatuun faayidaan qabu. Ni cuqqaaltanii achi booda maashinii geessitanii yoo mana qabaattan maashiniidhaan daaktan jechuudha. Isteeppiin amma isinitti hime kanaan daaktanii kooba takka ganama yoo gootan isin humna dabalataa akka da'attan abdii irraa qaba jechuudha. Humna dabalataa akkaan jechuudha abdii irraa qaba. Kanaaf viidiyoo kana jechuudha haga dhumaadhaa daawwadhaa. Like, share, koomentii godhaa jechuudha. Hin irraanfatina. Viidiyoo koomentii barreessuu namoonni saalfatanii jiranii viidiyoo barumsaa jechuudha. Waan nama saalfachiisu miti. Dirqama jechuudha. Kun dirqama keessanii jechuudha. Yoo saalfattes irraa hafuus hin dandeessu. Yoo dhiistes jechuudha. Hin dhiisisiisu waan ta'eedhaaf jechuudha. Kun waan beekamaadha jechuudha. Nu biratti fudhatama hin qabne malee biyyoota gurguddatan keessatti jechuudha fudhatama gurguddoo qaba. Akkasuma immoo viidiyoon akkanaa bakka guddaa qaba jechuudha. Viidiyoo kana irraa akka fayyadamtan abdii qaba.
Viidiyoon kun jechuudha waanuma mana keenya keessa jiru tuffaa fi muuza zinjibillii jechuudha. Kanuma kana waan amma isin agarsiise kana kanuma fuutaniituma ciccirtanii ganama kooba takka takka ganama kooba takka takka dhugdan jechuudha. Yoo akkas gootan irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Qaama saalaa akkasuma guddisuuf illee akkan fayyadu kan ni jabeessa jechuudha. Ni jabeessas ni guddisas akkasuma fedhii wal qunnamtii saalaa akkaan dabala jechuudha. Akkaan dabala atoo jijjiirama ofirratti arguu dandeessa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana irraa fayyadamaa akka irraa fayyadamtanis abdii qabaa yoo seeraadhaan jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltan irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkasuma namootaan baay'ee waan hin taane liqimsanii waan hin taane ofitti darbanii booda rakkatan hedduu isaaniitu jira. Waan hin taane sanirraa of qusatuu qabna. Of qusadhaadha. Waan sanirraa nami of qusatuun dirqama keenya jechuudha. Waan hin taane san dalaguu hin qabu. Irraa of qusatuu qabaa. Kun dhaamsa naa ta'u walloote jechuudha. Waan hin taane yoo kana baratte jechuudha booda rakkoo gurguddoo namarra fida waan ta'eedhaafu nami irraa of qusatuu qaba jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoolee kiyya waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffatee jira. Laayikii hin irraanfatina, sabskiraayib hin irraanfatina, koomentii godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.